السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شباب الفول جرتو متكشتي نجي كيسان برانا أكم قرر رافتني جرتو أي متكشتي ما قبدني أكم قرركم رافرت مكم قري كوجا سدين كنا بدو تك حماد عرسا أنا مو أركامي لا وأنا تقدم أنا كيس ديما لا فيو على جبان جلا أجايب على جبان أجي أنا كيست وان قبل تاديمو ورا رافين ندو دسي جو تكتولدا جبا دقر الرافيكا أكيسي مالك دفشي تنارو أنا جاي ولا كدوه waa'ee mucayyoo Suudii keessatti ajjeesanii nama takkaa miti jechuudha. Ijoollee dallaalli ajjeesuu jiru. Ijoollee Suudii keessatti bakka ijaazaatti dallaalli ajjeesuu jiru jechuudha. Ofii ajjeesanii kaanii ofii of ajjeettee ofii ofitti dhooftee shugguxii jedhanii jechuudha. Ijoolleen teenyaa akka namni wal beekutti jechuudha. Ijoollee Oromoo miti jechuudha. Nama Oromootii miti namni ajjeesuu jiru. Ijoollee Oromootu ajjeesuu jira jechuudha. Ijoolleen shamarranii gizee deemtanii nama bira buutan ilaaladha. Dalagaa irraa baatan nama bira deemtan ilaaladha. Ustaniituma hin deemin cal'istanii lubbuu teessan gaaga'ama irra fidinaati. Mucayyoon tun nama mana arabaa hojjetu turte. Mana arabaa hojjetaa turte achii kaateetiin bakka ijaazaatti deemte jedhanii akkasittiin ajjeesanii kaanii shugguxii fuutee mataa of dhooftee ajjeeftee wanta nama godhaa jettee namni guddaan kun shugguxii akka nama ajjeesnu beekee osoo ijoollee daa'imas taatee dhugaa waan hin fakkaanne jechuudha. Wallaahi Suudii kana keessatti ijoollee waggama kana keessa jechuudha nama hedduu takkas irratti dootee darban jedhanii sanuu hin awwaalanii bara ni darbanii muka geessanii darbanii takka immoo reeffummaan ishiitu bakka buutee dhabamee jedhanii dubbatan jechuudha. Yeroo hedduu hin argaa. Ofii namni kun warri wal ajjeesu warrum gosa takkatti warra biyya takkaati. Ijoollee Oromoodha. Kareeffaafis bakka kabajaa waliin goone jechuudha. Kanaafuu immoo namni takka jalqaba yoo ajjeesee namni takka waan kana namni takka bira du'u jedhan kalaas maal gootanii nama san bira dhaqxan nama keessan wal to'adhaa bakka dhaqxan ta'uu laaladhaa jiru biyya namaa tana wallaahi hedduu rakkoodha. Namni rakkatee bakka itti boqotu dhabee nama biratti nama kiyya jedhee biratti boqota. Isaan immoo mallaqaaf jedhanii gurbaan waan takka namarraa ittiin dhiisuu jedha. Waan gurrarraa nama baafata, waan mormarraa nama baafata. Sababa isa irratti warqii jechuudha. Warqii mormaan baafata irraa, warqii gurraatis irraa baafata. Mallaqa asitti dhiisuu jedha nama gurbaa mul'attee ajjeesitu. Isii qofa otoo hin taane isii walitti ijoollee 5 jedhan mana isaatti kan duute jechuudha. Dubra 5. Kanaaf jechuudha suuraa isaa asirratti ni kaa'e. Suuraa isaa fi mucayyooti jechuudha. Namni san keessaahis waan nama gurbaa milissanii seeratti hin dhiyeessine uummanni hanga ammaa hin qabame. Namni maali bara nama waan kana dalagu yoo osoo seera dhiyeessanii badiin biraa hin jiraatu jechuudha. Ijaaramanii hannaa bobba'anii lubbuu walii baasaa, lubbuu ijoollee Oromoo baasaa, lubbuu walii baasaa. Wallaahi mallaqni sun mallaqa akkamii akka namaa ta'u
hin beekne. Rabbii kam jala ta'anii waan kana akka hojjetan hin beekne. Wallaahi warri firaa warri itti dhiyaatu gurbaan nama qabu namatti dhiyaatan qabu maaf keessaan bahan. Sooshaal miidiyaa kana irraa lallabuu faayidaa isin qabdu. Laakiin namni kutatee dhiga bu'ee yoo lafa jedhatti hojjete jedhee waan kana baasuu qaba. Silaa jalqaba guyyaa jalqaba inni nama ajjeese nama takka ajjeese qabanii seera dhiyeessanii kun hin dhufu jechuudha. Nama takka lama sadii afur shan nama shan nama takka ajjeesu jechuun shan guddoodha. Wallaahi shan hatta yoo ofiifis qabu yoo dadhabanii jedhani seera jiraan poolisa maa biyya san keessa poolisa akka naannoo wal qabsiiftanii biyya wal darbisiiftanii miti maa sharriidhaaf bakka ka dalagatu lama wal waanyitanii wal qabdanii biyya wal buuftanii maaf kanama ajjeesu qabdanii biyya seera jala oolchan nama ajjeesu akkamitti jal'istanii ilaaltan osoo obboleettii taate osoo obboleettii teessan taateeti namni hundi ni rifata obboleettii ofiitii jechuudha. Wallahi ni daglagadha biyya bahanii nama kiyya jedhanii bobbaa isaatiif dhiyeessanii yoo akkasitti nama ajjeesanii hedduu nama dhagahama wallahi. Bas Oromoon tun bineensa taatee jirti wallahi bineensa taatee jirti yaa rabbii kiyya. Anni beektanii mana kana keessa siqaayidhaan jiraadha. Wallahi mana kana keessatti. Maaliif mana na bahee hin jijjiiran ni beektanii? Mana jijjiirachuu ni didu. Oromoon san caalaa siqaayisi gooti. Gaafa jalqabaa kafiila kiyyaanii madaamiin tiyya wal dhabeetiin madaamiin tiyya wal lollee ni dhukkubsatte si dhiiga qabdi dhiigni kun itti ka'ee torbaan turte mana hospitaalatti ijuma tiyyaan isiin arguu narraa baasaa jettee sababa isii dhukkubsadhe dhiigni itti ka'ee turte uduu isiin gadiin manaa na baasan jechuudha garsi abbaan manaa ishee fuudheetiin biroo takka na geesse ijoollee Itoophiyaa bira na geesse mana natti cuftee deemte guyyaa sadii osoo bishaan midhaan hin jedhin mana na cufanii bakka biraa warri bakka biraa gara ana kutaa mana sarratanyaan dhuftee deemtu eegiin na darbanii achiin na cufanii na biraa deemte an bilbila isiin qabu waan itti bilbiluun hin qabu akkanatti bilbila manaa wayiitiin itti bilbilee ijoollee wayii dhufteen akka dhitee bilbila manaa wayiitti bilbilee narra cufte sanuyyuu waan isiin dubbates hin beeku boca keessa jirti narra cufte achi as guyyaa sadii mi'attii biraatti hojjettuun biraadhaa dalagaa irraa ji'a fixattee dhufte hojii biyya galuudhaaf dhuftee furtuu qabdi mana banattee dhuftee galtee itti bilbiltee loltee badaatti bulte achi dhufteetu naan lolte ni teessa ni ciiftaa guyyaa kana wayii bilbila faana akkas nama goote jechuu Itoophiyaan akkas nama goote namni lammii tiyyattu mana sitti cufee ani ka lubbuu kiyyaan hin baasin kaayisiin hiyyoonnaadha. Birrii fudhattu ilaalti malee waan nyaattu ilaalti malee Itoophiyaa. Naam. Wait. Ajib. دقيقة انت نجيب انطري ايش فيك؟ بريفلت لالتي مالي وانيات لالتي مالي سئي في الله اللي يادو أكا سبكيدي أكا لميكيدي ركيني كان كيسي هلالت يجول mana kana keessatti halkan mucatti arabaa waliin bulaa guyyaa asumana bira oolti jechuudha. Halkan isa akki itti uffata itti jijjiiradhu lesinqa. Shanti beeta dhiqadhee eeguu dhiqadhee achi jijjiiradhee baagara halkan illee achi seenee uffata jijjiiradhee gizee fudhadhee uffata kiyya achi jijjiiradhe jechuudha. Kutaa keessa waan isin galtu walii waan galu jechuudha. Achi keessa jijjiirachuu hin danda'amu. Mana keessa dullattiin takka akkanatti ni qabdi akkanattiin halkan saamee akka wallaahi isan keessatti asuma bahee manuma ijoollee teennaan dhaguuf bakkuma wannaa kana dhaguuf akkana jiraadha akkanatti dalagaati jiratti jechuudha.
Maaliif ijoolleen biyya teenya haywaana. Yani bineensa wallahi bineensa. Naman sodaadha wallahi bineensa naa wayya naman sodaadha hedduu haalli itti jiran haalli namni itti jiru hedduu rakkoodha wallahi. Yoo ati nama kiyya jettee rakkoo jalaatti baqatte lubbuutee si dhabamsiisan jechuudha. Miskiinii ni dalagadhaan manaa baatee maatii kee jijjiira jiruutii jijjiiradha jettee lubbuu ofiitiin baatee xash godhanii waan isii qabdu irraa fudhatanii shugguxii mata qabanii felleggatanii kaanii ofii uf ajjeefte jedhanii. Mee namni akkamittiin ofii uf ajjeesa shugguxiidhaan? Namni guddaan kun namni dalagatu. Intalli guddaan kun akkamitti uf ajjeesti ni beektu ishee? Uf eeggannoo godhaa. Uf eeggannoo godhaa keessaa dhiira bira dhaqina. Ana isiniin jedhe. Amma sooshaal miidiyaa bal'ate nama sanuu feemasa bira dhaqaa. Maaliif maqaan balleessitii wanna jedhanii sodaatanii warri feemasa. Warra feemasa warra dubartii bira dhaqaa. Aga fedha isin miidhanuu gara lubbuu teessanii ajjeessan hin deeman jechuudha. Warra feemas bira deema. Warra yaani sooshaal miidiyaa irra beekamtii qabu. Achi wanna gaccufatee waan fedhe dalagu kuni keessaa waan fedhe dalagu kuni kanaas akkanuma lubbuu teessan balleessa jechuudha. Nama tokko lama miti nama 5 dubartii 5 ajjeesuu jechuun maal jechuudha? Dubartii 5 namni 3 4 baruma kana keessa jechuudha. Baruma kana keessa dhuman takka fuudhanii gaara geessanii darban ajjeesanii takka immoo ciniinsuu raddoota jedhanii ofuma ajjeesanii sanis reeffisiituun argan fuudhanii muka jala geessanii gatan jaarsanis. Waa meeqatu dalagamu jira ijoollee teenya irratti. Sanuu adagaa ni miti. Kan waan kanas dalagu qaama keetis irra dalagachuu. Wallahi hedduu nama dhaqama bas. Bakki itti baqattan jirtu alagaan alagummaa si godhaa. Kaaffee dhiiga kiyya saba kiyya Oromoodha ati jettu akka bineensaa ta'e akkanas nyaatee lubbuu tantee sirraa baasaa. Wallahi of eeggannoo godhaa hedduu of eeggannoo godhaa. Arabatis malsii hin deebisina manuma jirtaniif boqadhaa. Hin bayina dadhabes dalagaanis ulfaateettanii hin bayina obsaa ciniina dalagaa. Wallahi silkis tiktokis maalis hin baay'isinaa ati dalagaa teessan yoo dalagdanii jettan hagas hunda yoo warra rabbiin maraache taate malee yoo sittis qaaqan mataa jalaa marattee yoo deemte hagas hunda wanna sin jedhan. Maaliif obsuutu irra tara. Obsuu irra tara keenya gowwaan quufee waa ati dubbattee qabeenya kan keessan ati dhoorgattee naasi qabeessi ajjeesa. Waan taateef arabuma biratti mataa qabadhaa obsaatii dalagadhaa. Haga rabbi sin jiraachisa jechuudha. Rabbiin nurraa haa dabarsuu jiru tana wallahi.